biyyoota akka Taanzaaniyaa, Ugaandaa fi Sudaan warroota kana wajjin dippiloomaasii irra akka ture poosteenaan warningiin irra kaa'anii jiru. Ifama waliin maal isaan linkii sheerii naa godha. As TikTok daamu no kanuma jechuun sagalee isaa argatte moo barreeffama moo akkasumatti sagalee keetiin hojjetteeti? YouTube irraa argadhe screen recordii godheen gadhiise beekta. San jechuun YouTube'n tan eenyuti? YouTube'n Ani eenyuti YouTube'n ati irraa record goote sun? Sagaleen sunni sagalee sagalicha osoo hin taane YouTube'n tan eenyuti? Maqaa isaa si baasa? No, hin beektu maqaa isaa ani eenyu akka ta'e YouTube amma Andaawit Mokonnon bakka kan entertainment jedhama. Warra Abashaa kunis maqaa adda addaa qaba. Kan isaanitti irraa immoo tan eenyudha? Fooloorii meeqa qaba argiteerta? Hedduu qaba kan irra hordofaan ture. Hordoftoota hedduu qaba garuu yaadi inni jedhu wantoonni inni gochaa ture haala waan gaarii waan tureef warroota isa hin feenedha kan dhaqanii riippoortiin irratti godhan beekta. No, akkasii miti. Ilaali YouTube'n yoo banattu waliigaltee copyrightii tokko. Fakkeenyaaf waan ati YouTube keetirratti feete san namni biraa sagalee san yoo fuudhetoo Facebook irratti soo maxxansite hin cufaa jechaadha sirratti. Sagalee san hin cufa. Namni amma ijoolleen yeroo baay'ee sirba Taaddalee Gammachuu fa'aa sirba ijoollee bebbeekamaa kana TikTok irra godhu. San jechuun maalidhaa? Warri YouTube sirba Taaddalee suni waliigaltee dhaabbata YouTube waliin qabu. Wannan ani YouTube kiyyarratti fe'ee namni biraa yoo fudhateetoo sagaluma sanuu yoo fudhateetoo gara biraatitti fe'ee irraa naa buusaa kan jedhu waliigaltee akkasii copyrightii yoo waan asii galu ta'e copyrighttiidha akkasi. YouTube namaatirraa mo'aarraan fuudhen Yuusufichi kan mo'aadha. Mo'aan okay warra biyyaa sammoo miidiyaa biyyaa tokko miti. Okay, isaan kamma copyrightii dhaabbata YouTube waliin inni dhaabbata guddaadha waan ta'eef sani copyrightii waliigaltee qabu jechaadha warra dhaabbata YouTube waliin. Innaa akkasi fakkeenyaaf sirba tokko banteetoo sirba YouTube tokkorra jiru bantee yoo TikTok kee liivii seente liivii sanillee gadi si buusa guyyaa sanimmoo guyyaa meeqa si adaba copyrightii. Anaa deengadda muuziqaa osoo hin taane viidiyoo tokko akkanumatti mana keessatti waraabee muuziqaa waliin fe'eetanii copyrightii qaba jedhee sagalee isaa cufenarra irra deebi'eetanii hojjadhe malee. Innaa YouTube'n tokko waliigaltee akkasii waan qabuuf TikTok sana irratti cufa. Kanallee akka bartan asumaan. Okay, nu dhageessisuu dandeessa yookaan azala jira wanti suni TikTok kee jala jira? Deleetiin godhe. Okay. Yeah, faga deleete goote. San jechuun copyrighttiidha. Amma anuu sonan banee kiyyaan irratti cufa. Copyrightii waan qabuuf. Okay, yaada biraa qabda. Yaada biraa itti fufiitoo daqiiqaa 2 jestisiif dabarsina. Yaada biraa yaada ati jetteraan addan qabu kan nu baasu kara qabu yoo hin ta'in amma kanaa booddee hin barbaachisu wanti ta'ullee hin jiru jechuudha. Maali jennaan wantoota inni gochaa jiru ajajaa waraana bilisummaa Oromoo inni dippiloomaasii gurguddoo waliin walqunnamaa jira waan ta'eef biyyoota ollaa waliin walqunnamaa jira waan ta'eef. Mee achirratti YouTube san irratti maaltu himame yoo wanti sun dhugaa ta'e jaalmarroo maal gochaa ture kana hunda? Inni bakka dippiloomaatota biyyoota ollaa wajjin walqunnamtii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo sababa inni qabsaa'e sana hunda ibsaa fi ture walqunnamtii godhaa ture isaan waliin jechuudha. Amma immoo gaa kun akkamitti taaree inni bee itti gaafatamuma tanu fudhatee akkasitti isa fuudhetoo biyya adda addaa tiraan deemuu hin danda'a? Carraa marsaa lammaffaatiin argateeni. Carraa
ولي قلت حرارة مرسى لما تين أرقتي سنة فايدة ميتو اوكي دار السلام يجولا اوكي سونيسي غاريدا بقوم سنيلي هوجتي لا أما مشا أكس قوي وانتوتا أكا قوية وانتوتا كقلبي كنا يرو أركو أكسم أقرأ في ديجرا تبتوكين أكدراني تيفتي يو أما دينكا تفسير تسولي بي هاسا يرو سيجارة كبسيفت يو سمرت تشوفه أنا اللي كجيز أنا كن بكال جماعة بكال قربان نعدا wantoota akkanaa kana fidee jira sistema akkanaa fidee jira wanta akka qalbii meeshaa sundurillee jira wataadara amma akka wataadara hin tuqu wataadara ta'ee yookiin akkas wanta akkasii kana isaan hin tuqu garuu namni dhuunfaa duraan tiktookiin kee wanta akkasiin argisiisne irratti battalumatti irratti cufu daa'imallee amma daa'ima waggaa 18 gadi sagaleen si bira dhaga'amnaan akkasuma ni cufu. Chainan to sera baye kabdi diksa sara e nadaga afanga ini ku yerani be wanno haso do kana ini ku yerana afanga ngilfate telleni kama video post ko namma video wana ti dubbatte soni jalatini ka justice me dubbatte enjara drojo afan amma no hasof no kana afan amarifa jechuudha jarri warri bira hojjennille ni kala gara afan arabaatti afan amarifa hikamu qabeeja silki isaaniitiin jechuudha በተለይ ካሜራውታ ማን ኬስ ይጅራል ካረበል ዳጅራን ኩኒ ገረወኖት ኔ ኦሮድ ፋን ኔን ተርኩማል ኦኬ ጀስቲስ ማገና ጋኖት ተማነ ከና ባይናን ሞ ቴሌግራሚ ዳፍ ወሳብ ወልቁነመኒ ቡዲኒ ቀቡ ቤታ ግሩፕ መታ ሳኒ ቀቡ ማለ